Dhaggeeffattoota qophii raadiyoo sagantaa sagalee misraachoo yooyyaa bakka jirtanutti araarri nageenyi fi harjummaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos almasih isa isiniif haa baay'atuuti. Guyyaadhaa seenaa dhugaa jiraataa biyya Naayijeeriyaa kan ta'e Amaanu'eel Amoos qabannee isiniif dhiyaanneerra. Amaanu'eel Amoos gooftaa Yesuusitti osoo amanee hin fayyin duratti ergamaa seexanaa ta'e isaan jireenya dukkanaa sukkanneessaa keessa dabarse waan hojjetaa ture. Mala seexanni kiristaanota balleessuuf irratti hojjetu nuuf diidessaa nutti hima. Duubarra garuu akkamitti akka gara gooftaa Yesuus beekisaatti isatti amaniisaatti akka dhufe achiin duuba haala si'oolii fi achi jiru hunda argee achiin duuba immoo gara mootummaa waaqaatti mootummaa samayii kan warra gooftaa Yesuusitti amananii isa hordofaa akka sagalee dubbii qonqoo isaa jiraataniif qophaa'es argee kana hundumaa booda du'aa ka'ee dhugaa arge kana dhugaa ba'e isiniif qabannee dhiyaanneerra. Barumsa guddaa jireenyaaf tajaajila keessaniif ta'u irraa argattan jennee abdii guutuu qabna. Seenaa kana kutaa adda addaatiin isiniif dhiyeessaa jiraachuun keenya ni yaadatama. Kutaan itti aanee jiru akkasitti isiniif dhiyaata. Obsaan haga dhumaatti nu dhaggeeffadhaan affeerraa keenya jaalalaati. Dursinee Waaqa kadhanna. Waaqa bara baraa jireenya nuuf kennitee carraa kana nuuf kennitee ergaati karaa tajaajilaa keetii kanaan nuuf dabarsite akka dhageenyuuf carraa kana waan nuuf kenniteef galanni ulfinneef kabajisiif ta'uuti. Amma kunoo nus ergaa kana yoo dabarsinu nu gargaari. Lubbuun yookaan namni ergaa kana dhage'u kamiyyuu seenaa dhugaa kanarraa barumsa guddaa fudhatee jireenyaaf tajaajila isaatti jijjiiramni fi guddinni eebbi addaa haa ta'uufi. Namni haarinni kan gooftaa Yesuus hin beeknes ergaa kana dhaga'ee gara fayyinnaatti akka dhufuuf Waaqa hafuura keetti qulqullichaan isa gargaare. Karoorriif hojiin seexanaa kamiyyuu kan diigame haa ta'uti. Kana hundumaa waan gootuuf galatoomii maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin akkas jennee walii galleessi kadhannaa. Ameen. Adeemsa gara Leegoosiitti. Gara mana haadhiqqoo kiyyaa deemee ariitiidhaan gara Leegoosiitti akka deemu itti hime. Isaan akka turu na gaafatan. An garuu didee taaksii qabadhee bahe. Osoo gara bakka buufata xiyyaaraa deemaa jirru maqaa duri ijoollummaa kiyyaatiin ni kam jedhee namni na yaame. Anis maqaa kanaan kan na waamaa turte haadha kiyya qofa turte. Amma garuu isiin hin jirtu. Kanaafuu eentu maqaa kanaan na waamaree jedhee ifirra garagalee gara boodaa yoo ilaalu nama tokkochallee arguu hin dandeenye. Warri bishaan Abbayyaa kana keessatti waliin hojii seexanaa hojjannullee maqaa Amaanu'eel Amoos jedhamuun na beekan. Osoo haala kana keessatti gaaffiin guutamee jiru ammas irra deebiin sagalee ni kam ammas irra deebitee na kaaduufi kan jedhu dhaga'e. Yoo kana dhaga'u baay'ee rifadhe. Keessi kiyya o'uu qaamni kiyya dafquu jalqabe. Rifuu kiyya kanas warri taaksii keessaa argane gaaffii itti uume. Isaan keessaa inni tokko obbo ati duraan nagayaan turre amma maaltu uumame akkas teete maal nagayaa mootis naan jedhe. Anillee akka nagayaa ture bowwoo mataa tokkoyyuu hin qabu ture jedhee deebiseef. Yoo dabarree magaalaa tokko geenyu iftu achuu dadhabee taaksii keessatti kufe. Achiin itti fufee namoonni hojjaan isaanii dhedheeraa ta'e lamaan yoo na fuudhuuf dhufan arge. Mirgaaf bitaa kiyyaan harka na qabanii karaa yookaan daandii burcuqqoo fi sibiila caccabeen guutamerra naan deemuu jalqaban. Yoo deebinus burcuqqoonni fi sibiilonni kunniin miila kiyya waan kokkutaniif iyyuu jalqabe. Isaan garuu waan tokkoyyuu hin dubbatan. Osoo itti fufnee deemnu daandii bal'aa tokko biraan baane. Atoo daandii kanarra ariitiin deemaa jirru isaan keessaa tokko ati beeki nama baay'ee barbaadamu naan jedhee adeemsa keenya itti fufne. Baay'ee deemneen booda galma walgahii namni baay'een keessatti walitti qabame bira geenye. Atoo gara galmichaatti gad seennu keessa galmichaati gara keessaa isa galchaa gara keessaa isa galchaa sagalee jedhu dhaga'e. Gara keessaa na galchaniin booda qofaa kiyya achitti na dhiisanii bahan. Galma kana keessatti waan arge dubbatiisaaf guddaa na rakkisa. Garuu haga dandeetti isiniif ibsisaaf yaala. Galmichi baay'ee bareedaa akkasumas hojjaa isaatiin dheeraa ta'uu isaarra kan ka'e
dhuma isaa fiixee isaa argisaaf nama rakkisa. Garuu immoo gara gidduu isaatti siqeen booda dhuma isaa arguu danda'e. Dhuma hojjaa isaatti bakka itti ciincaa dhiyeessan yookaan masawwiyaa qaba. Achittis ji'aaf urjiileen ifa aduutiin marfamanii arge. Achiinis tasumaan nama uffata bareedaa baay'ee adii kan ta'e kan uffate zufaana isaarra taa'eeruun arge. Innillee kootu naan jedhe. Gara isaa deemuu gaafa jalqabu ifa isaarraa kan ka'e deemuu hin dandeenye. Akkuma tarkaanfii tokko gara bakka inni jiruutti tarkaanfadheen kufuu jalqabe. Irra deebi'ee dhaabadhee ammas duratti deemuu yaale. Haa ta'u malee ammas kufe. Achiin akkuma tasaa jiinni bakka inni jiru sanii kaatee bakka an jirutti naannoo gubbaa manaatti dhaabatte. Achiin booda harki lamaan ji'a sana keessaa bahanii akka uffata namarraa baasanutti foon kiyya dullacha yookaan dulloomaa anarraa baasanii gara cinaatti qolaansanii gatan. Sana booda an of danda'ee dhaabadhe. Jiinnis gara bakka ishee duraatti deebite. Kan addee kabajaa zufaana isaarra taa'ee jirullee ammas irra deebi'uun kootu naan jedhe. Qulqullummaa hafuuraa. Tarkaanfii muraasa an gara isaa deemeen booda inninuu bakka teessoo kabajaa zufaana isaarraa ka'ee gara kiyya deemaa dhufe. Achiin miila kiyya lamaanuu narraa buqqisee waan qulqullaa'aa hin ta'in keessaa jigseen duuba bakkatti deebisee karoorse. Harka kiyyallee akkasuma godhee deebisee bakkatti karoorse bakka isaaniitti deebise. Wanni inni na keessaa jigse sun waan mootittiin dukkanaa xarafwaan eegist keessa kiyyatti awwaalte ture. Anillee keessa kiyyatti isii namni kun eenyu? Waan keessa kiyyatti awwaalamee jiru kanas akkamiin arguu danda'e jedhee fi gaafadhee baaseffadhee diniqeeffadhe. Achiin gara bakka isaatti deebi'ee amma kootu naan jedhe. Anis yoo deemuu jalqabu wanni akka golgaa yookaan qirfiitii waa'ee ilaaf qaama kiyya hundarraa harca'uu jalqaban. Haa ta'u malee osoo bakka ciincaa itti dhiyeessan bakka masawwiyaa sana osoo hin ga'in wantootni narraa harca'an kunneen in dhaabatan. Innis garam deemta naan jedhe. Anis deebisee hiriyaa kiyya gaafatiisaaf gara magaalaa Ontoobiyaatti deemisa jira jedheen. Innis kootu haala kee hundumaa sitti hima naan jedhe. Anis waan kana hundumaa gaafa argu dhuguma namni kun hoggantoota kiyya hundumaa Luusiferillee hin caala jedhee yaade. Nama tokko natti agarsiiseen booda waan an keessa kiyyatti qabadhee jiru akka natti agarsiisu itti hime. Namni inni natti akeeke kunis gara kutaa tokkootti na geessee waan gabatee gurraacha yookaan blackboardii fakkaatu tokko na duratti bane. Yoos osoo haalli natti tolee biraa bade guddoo jaaladhe. Maaliif jennaan wanni inni gabatee gurraacha irratti natti mul'ise hundinuu karoora silaa ani waldaa kiristaanaa irratti hojjetisaaf baafadhee ture. Namichis kana hundumaa natti mul'iseen duuba gara zufaanaatti na deebise. Kan zufaanarra ta'eerullee achirraa ka'ee harka kiyya na qabatee waan tokko tokko natti mul'isuu jalqabe. Adoo deemnus akkas naan jedhe. Ani akka ati fayyituuf malee akka ati duutuuf hin barbaadu. Akka ati badduuf hin barbaadu. Kun siif carraa dhumaati. Yoo cubbuu keeti hundumaa arara galtee araaraan gara kiyya deebite malee hin duuta. Amma kootu warra anatti amananii fayyanee fi anatti amanuu didatanii badan bakka jireenya isaanii sitti mul'isa naan jedhe. Yoo inni kana natti dubbatu amma inni Yesuus Kiristoos akka ta'e beeke. Mul'ata hafuuraa kan addaa. Gara kutaa wayii waliin seenneen booda waan akka golgaa yookaan maggaarrajaa wayii bane. Achi keessaas addunyaa guutuu arge. Namootaaf waan namootni hojjetan hundumaa arge. Kan dhugeeffataniif akkasumas kan hin dhugeeffatin waan isaan hojjetan arge. Achiin gara kutaa biraatti deemne. Ammas golgaa yookaan maggaarrajaa bane. As keessaa immoo waan baay'ee nama gaddisiisu arge. Namootni sansalataan hidhamaniiran. Warri kun Farisaawiyoota naan jedhe. Farisaawiyoota jechuun warra humna waaqaa mormatan, warra gubbaa qofaan nama waaqaa fakkaatan garuu hojiin isaanii
kan waaqa gammachiisu kan hin turre warra fakkeessee falakkeessee jiraatu. Namootni kunneen gadda cimaa keessa jiran. Innis warri kun haaluma kanaan haga gaafa guyyaa murtee dhumaa turan naan jedhe. Gara kutaa sadaffaattis ceene. Golgaa yookaan maggaarrajaas bane. Asitti immoo waan addaa kan baay'ee nama gammachiisu. Namootni uffata adii baay'ee bareedaa kan ture uffatanii isaanii gammadaa burraaqanuun arge. Yoos akkas jedhee isa gaafadhe. Warri kun eenyu faadha isaan jedheen. Innis deebisee warri kun warra anatti dhugeeffatanii fayyane aga guyyaa murteetti akkas gammadaa burraaqaa badhaasa isaanii eegatu naan jedhe. Gara kutaa afuraffaatti seennee golgaa yookaan maggaarrajaa banee wanni natti agarsiise waan baay'ee guddoo nama rifachiisaati, waan baay'ee nama sodaachisaati. Dhaggeeffattoota kiyya, dhuguma isiniin jedha, kana isinitti ibsuun guddoo na rakkisa. Magaalli tokko guutummaan waan ibiddaan gubatte fakkaata. Dhuguma ibiddi gaannemi baay'ee nama sodaachisa. Ilaana dhaga'i. Lafa jirtutti barumsa sobaa kan du'aan booda womaa hin jiranu, namni du'eetuma badaa, mootummaan waaqaa kan bara baraas ibiddi gaannemis wanti jedhaman hin jiranu barumsa jedhamu dhageettee yoo fudhattee jiraatte kunoo an amma gorsa siif qaba. Dhuguma dhugaa waaqaa sitti hima, mootummaan waaqaa hin jirti. Ibiddi gaannemi kan bara baraas akkasuma lamaanuu hin jirani. Gooftaan Yesuus wanni inni lafa kanarratti waa'ee warra kana lamaanitu barsiisaa tureef kanumaaf. Kanaafu ammas irra deebi'ee sitti hima, dhuguma dhugaa kan waaqi lafaaf samii dhaggitu kana dadeenu, dhuguma dhugaa kan waaqi lafaaf samii dhaggitu kana uumeen kakadhee sitti hima. Ibiddi gaannemi in jira. Ilatiyya tanaan dhaggee an kunoo dhugaa siif baay'isa jira. Akkasumas immoo mootummaan bara baraa kan warra qulqullootaaf kan warra gooftaa Yesuus Kiristoositti amananii fayyanee qophaa'es akkasuma jira. Anillee itti fufee gooftaa akkas jedhee gaafadhe. Isin wanni an amma dhaggisaa jiru kun maan jedheen? Innis akkas naan jedhe. Bakki ati amma dhaggitu kun kan qophaa'eef seexanaaf ergamoota isaa hundumaaf, akkasumas yaamichi fayyinaa godhamee fi anatti amanuu warra didaneetiif, warra sagalee dubbii waaqaatiif ajajamuu didaneetiif, warra cubbiyyee, warra lubbuu namaa ijjeesuuf, warra sharmuuxuuf yookaan warra sagaagaluuf, warra adeemsa itti uumamanirraa goranee dhiira waliin rafuuf, dubartii waliin raftuuf, warra waaqa dharaa kan sobaa waaqessanuuf, warra sobdootaaf, warra hamootaaf, warra hatuuf, warra dhugaatii fi sirba biyya lafaatiin seexana waaqessuuf, warra gara mana hojii xinqolaa deemanii seexana waaqessuuf, warra cubbiyyee anatti amanuu didan hundumaaf bakka qophaa'e, bakka ibidda itoonii kan bara baraati. Inni kunis du'a lammaffaatii naan jedhe. Achiin gara kutaa shanaffaatti qaxxaamurree yoo golgaa yookaan maggaarrajaa banu wanni an dhagge waan addaa baay'ee nama gammachiisu, bakka kabajaaf ulfina guddaa jedhamee ibsamuu danda'u qofa. Akkuma nama gaara gubbaa dhaabatee gubbaa gadi ilaaluu fakkaata ture. Magaala haaraa arge. Magaalittiillee baay'ee bal'oo fi bareedduu turte. Daandiin yookaan karaan keessa deemanullee warqii irraa kan hojjetame ture. Gamoowwan achi keessa jiranus baay'ee adda turan. Gamoowwan lafa kanarra jiran kamiyyuu isaaniin dorgomuu hin danda'an.
Gooftaalleen akkas naan jedhe. Kun abdii qulqullootaati. Ati as taa'uu hin barbaaddaa naan jedhe. Anis ariitiidhaan jedhee deebiseef. Kana booda gara bakka teessoo zufaana isaatti deebi'ee akkas naan jedhe. Amma deemiitii waan ansiif godhe sitti agarsiise kana hundumaa dhugaa ba'i. Namootatti dubbadhu naan jedhe. Achi immoo gara kutaa biraatti na geessee gara lafa anirra deemuuf jirutti karaa ontoobiyaa irratti balaa na qunnamuuf jirurraa akkamitti akka na hamburuuf jiru natti agarsiise. Kanaan duuba deemi hin sodaatin ansi waliin jira naan jedhee galmicha keessaa na baasee na geegissee gara teessoo ulfina isaatti ol deebi'e. Anillee yoo achii dammaqu mana nama tokkoo keessatti sireerra ciiseeruun of arge. Abbaan warraatiif haati warraa manichaallee haga manaa rifatanii yookaan fiiganii bahanuutti sagalee guddaan iyye. Isaanis xiqqoo turanii haala kiyya mirkaneeffataniin booda gara manaatti ol deebi'an. Maaf asitti argame jedhee isaan gaafadhe. Isaanis akkamitti akkaan taaksii keessatti kufee achiin gara waldaa kiristaanaa ollaa san jiruutti na geessanii doktoras natti waamanii doktorichis dhawannaan onnee kiyya noormaal ta'uusaa akka itti himee fi garuu immoo haga saatii ammaa kanaatti akka ani hin beekneef waan ta'uuf jiru callisaniituma eegaa akka turan natti himan. Maqaa fi bakka jireenya kiyya na gaafatan. Ittis hime. Haala keessa ture garuu womaa ittiin himne. Maatii eebbifamoo kana waliin guyyaa 2 tureen booda isaan gara magaala ollaa san jiruutti taaksiin na geessan. Anis gara ontoobiyaatti konkolaataa yaabbadhee deemsa jalqabe. Wanni gooftaan karaa irratti akka nu qunnaman natti hime hundumtuu dabareedhaan raawwataman. Garuu immoo akkuma naaf kakatee abdii naaf gale san gooftaan na waliin ture waan ta'eef awwaan tokko iyyuu hin taane. Balaaf kiyyoo seexanni naaf qopheesse hundumaarraa inni nagayaan na qaxxaamurse. Achi immoo taaksii biraa qabadhee gara magaalaa Leegoositti deeme. Halkanuma sana akka an magaalaa Leegoos dhiisee deemu gooftaan waan natti dubbateef anis akkasuma godhe. Garuu an nama cubbicha yakkaaf balleessaa baay'ee nama qabu akkamitti gooftaan na jaalate akkamitti na fayyifate jedhee of gaafachuu jalqabnaan deebiin akkas jedhu naaf kenname. Innis waaqi inni jaalala kan jedhu ture. Dhuguma waaqi gooftaan inni jaalala. Qormaataa fi injifannaa. Gooftaan Yesuus akkuma wangeela Yohaannis boqonnaa 10:27-28 irratti barreeffamee jirutti akkas jedhe. Hooleen tiyya yookaan hoolotni kiyya sagalee kiyya hin dhaga'ani. Anillee isaan hin beekaa. Isaanis ana hordofatanii. Anillee jireenya bara baraa isaaniif hin kenna. Isaanillee eenyullee harka kiyyaa butuu hin danda'u. Ani gooftaatti amanee keessi kiyya jijjiirameen booda wanni an godhe kan jalqabaa yeroo ergamaa seexanaa ta'ee tajaajilaa turetti meeshaalee hojii kiyyaaf na gargaaran hundumasaa akkasumas uffataa fi footoo mootittii dukkana yookaan xarafuu anigist mana kiyyatti maxxansee ture hundumaa walitti qabee balleessuu ture. Achiin booda waan waaqnaaf hojjete kana tokko lama jedhee namootatti dhugaa ba'isaaf keessa kiyyatti fedhii addaa uumame. Haa ta'u malee waldaa kiristaanaa keessatti eeyyama argachuu hin dandeenye. Haadhiqqoon tiyya kiristaana waan turteef tajaajiltoota keessaa gara tokkootti na geessite. Gaaffiin isaa kan jalqabaas waraqaa fidateera kan jedhu ture. Waraqaan inni na gaafate waraqaa miseensummaa waldaa akka ta'e boodarra naaf gale. Anillee hunduma caalaa gooftaan Yesuus cubbuu kiyya hundumaarraa na dhiqee na qulqulleesseera. Waraqaan eenyummaa kana caalu eessayyuu hin jiru jedhe. Garuu gaaffiiwwan naaf dhiyaatan tokko tokko dhaga'ee dhuguma namni haaraan yookaan namni haaraan gooftaatti amane akkasitti keessummeeffama. Gooftaan Yesuus iyyuu an cubbicha tare nama ergamaa seexanaa ta'isa lubbuu meeqa galaafa bakka teessoo isaarraa ka'ee gara kiyya dhufee eenyummaa kiyya cubbuun guutame sanarraa baasee gatee jaalala addaatiin na simate. Asitti garuu tajaajiltootni waraqaa ragaa fi gaaffii nama haaraa akka kiyyaatiif hin malle na gaafatan. Haalli isaan itti na keessumsiisanis kan nama gammachiisu hin turre. Kanarraa kan ka'e keessa kiyyatti guddaa gadde. Gooftaan
gargaarsa siif godheef waan amma argite kana hundumaa dhaqii namootatti dhugaa bahe jedhee na erge. Asi gaafa dhufu immoo namootarraa gufuun na qunname. Anis takki amma yeroo isaa motifaa jedhee callise. Sana booda sababa hojiitiif daldaltoota sadii waliin gara biyya Toogoo deemee meeshaa birrii 160 baasu bite. Birrii san keessaa 70 qofatu kiyya ture. Kan hafe immoo daldaltoota irraa liqeeffadhe. Jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya seenaa dhugaa obbo Amaanu'eel Amoos isiniif dhiyeessine kanarraa waan guddaa akka barattan homaa shakkii hin qabnu. Sagantaa keenya guyyaa dhallee kanumaan fixanna. Kana booda maaltu ta'a laata? Kutaa kanatti aanee jiru sagantaa keenya dhufurratti qabannee isiniif dhiyaanna. Osoo addaan hin kutin namoota biraas affeeraatii waliin dhaggeeffadhu affeeraa nuuf kadhadhaan ergaa keenya yeroo hundumaati baay'ee moos hin jaalannaa nuuf jiraadhaa horaa bulaa. Natata fira fiona